What's up y'all? Baga walitti deebinee beeksanii biraatiin mee karaalee nama ittiin nagaha gaafatan akkam jirta akkam ooltu jettanii nama gaafatan waliin ilaallu nu faana tura. Alright, let's start with how are you doing, right? How are you doing? If somebody greets you by saying how are you doing, your response has to be I'm doing good or I'm doing great, I'm doing fine. Namni wahii akkam jirta gaafa isin jedhu maal jettanii deebistanii? Ani bareeda jira yookaan bareeda jira jechuu dandeessan jecha. Alright, the next one is how was your day? Guyyaan kee akkam ture? Guyyaan keessan akkam ture isin jedha akkam jettanii? Bareeda, mishaada, shaggaadha, badaallee yoo ta'e badaallee jecha. So it was fine. How was your day? It was fine. Good. Alright, let's pass to the next one. How was everything? Wanni hundu akkami? Yookaan wanni hundi akkami maalitti jirta jecha. Deebiin kee maal ta'a? Everything is great. Wanni hundu ka ajaa'ibaati. Wanni hundu dinqiidha. Wanni hundu namatti tola. Wanni hundu bareedaadha jettanii deebisuu dandeettan jecha. Alright, mee isitti aanu kanatti osoo tariin viidiyoo keenya kana yoo leessanii warraa barataa jiraatan taate koppii liinka nu gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa isiniin jenna. Viidiyoon keenya view waan hin qabne. Alright, let's pass to the next one. What's up? This is the informal way to ask someone how he is doing, right? So when we say what's up, you are asking for something new, and the person will respond by saying what? Not much. What's up, Metro? Maaltu jira? Maaltu jira nuti hin jedhamaay? Hagana maraamti yookaan homaan jiranii jechuu dandeettan jecha. Alright, let's pass to the next one. What's new? What's new? When we say what's new, we are asking for up-to-date information. Wanti haaroo inni maali jecha. Deebiin isaa maal ta'a? Just the casual. Just the casual. Jecha maali? Homa qaraati, homa baratame jecha. Wanti haarooni homtuun jiru jecha. Kanneen lamaan tokkuma garaagarummaan qabu jecha. Alright, kunniin lamaan iyyuu informaali jecha. Alright, how is life? Life is 50-50. Jiruun akkami? Jiruun 50-50 jecha. Halki qixxeen isii badduu qixxeen isii gaariidha jechuu dandeessanii jecha. Yookaan immoo jiruun bareeda. Life is good. Life is fabulous. Life is fantastic. Life is blah blah. Wanta isin tolettanii deebisuu dandeessan jecha. Alright, one is como estás? When we say a como estás, this is a formal way of saying how are you doing or how are you in Spanish or in Espanol, right? So if a person asks you by saying ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? You can respond by saying what? Están bien. I'm doing great or I'm fine, right? So barnoota kanarraa waa hedduu baratanii jirtu. Leesanii keenya guyyaa hadhaa kanarraa waa hedduu baratan jedhee abdii qaba. Viidiyoon keenya isinitti tole. Like, share, follow gochuun dagatinaa. Nagahaan nuuf tura. Namoonni karaa olaanaatiin barachuu barbaadan lakkoofsa baay'oo keenyarra jiruun teekstii nu barreessuu ni dandeettan isiniin jenna. Have a good one.